Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka booltan jirtuu nagaa qabdu fayyaa ya jiraattanii. Egaa namni bishaan kana hin beekne hin jiru silaa bishaan rabbiin gaafa dallane lafa kanarratti buuseedha silaa inni. Bishaan kana gaa warri jiruu gaarii jiraatu isaaf gaarii jedhu daawwannaa deema. Garuu ilmaan Oromoo bishaan kana keessatti bakka hundatti qurxummii nyaattee hedduutu jira. Ammallee immoo bishaan kana keessa namni keenya biyya kana dhufee osoo jiraataa jiru karaa meeqaan adda addaatiin rakkoo meeqa keessa gidirisanii harma gahe osoo kana keessaa bahee alhamdulillah jee jiruu isaadhaa akka jee kaarawatti jireenya isaa jalqabeen ammallee rakkoo adda addaatu deemaa jira. Namuu quba qaba. Egaa silaa rabbii nu buuse wanni godhan jiru waan rabbi nama buuse tokko namni handiidha ja'a. Hundaafuu wanni jennu hin jiru. Egaa namni bishaan kana gaariidha jeetti bakka gaariidha bakka turistiitii bakka daawwannaati bakka gammachuuti jee ilaala. Garuu uummanni keenya bishaan kana keessatti nama meeqatu karaa biyya Awurooppaa deemu karaa Masriin deemu karaa biyya Yemaniin deemu meeqatu itti wareegame. Fira meeqatti dhabne riyaa meeqatti dhabne ahlii meeqatti dhabne. Ammallee immoo isa kana keessa darbee immoo jiruu isaadhaa jalqabatee jirullee rakkoon adda addaa irra gahaa jirti. Kaan akka ammallee lubbuu isaa darbaa jirti. Kaan akka ammallee mana irratti harkataa jira. Kaan ammoo uffata dalagatu sakkatti dhiisuun qabee jiraataatu jira. Egaa kun hundi wanni nu godhees nama hin gaafachiisu. Namni tokko kabaja biyya ofirratti qabaatee mirga biyya ofirratti qabaatee nagaan biyya rakkoo nama kana hunda keessa jirtullee arguuf ofiin dheerichuu tattaafatu. Baay'inaan bishaan kun kan nyaataa jiru ilmaan Afrikaa keessaa immoo nama muraasa inni kun nama keenya kana rakkataa hin jiru. Haa ta'uti khaasan ilmaan Oromoodha baarii keessatti nyaatan hin qabani. Namni immoo ijoollee nagaa makiinaa nagaa jaartii nagaa qabu isaaf bashannana biyya biraa deeme rakkoon waan hin arginiif bishaan kana daawwatuudhaaf hasaaraa meeqatti kaffalee bishaan kana bira deema. Ilmaan Oromoodha ammoo riskii barbaaddannaa fi yookiin ammoo roorroo jibbaa baqannaa lubbuu isaa baqachiifatuudhaaf osoo deemuutu asuma keessatti illee lubbuu isaa dhaba jechuudha. Kunis waan ajaa'ibaati gaafii waan rabbiin namaa buuse tokko inuma tahammalanii ammallee waan deemaa jiru kana jira rabbiin waa baasu rabbiin waa sattaru. Egaa jiraadhaa fayyaa ta'a. Ani godhamu hin jiru. Rabbi nuti hin dalamin rabbi nuti araaramin waan nuuf tola rabbi nuti araaramin waan baariitti nu oofuu fi baar keessan nufi tokkollee rabbi nurraa haa dhaabu. Egaa hundaafuu bal'aan dubbadhu waan gahaa yoon dheeresseen dubbadha bal'iseen dubbadha jedhe yookiin kana keessa nama hin gammanne jira taha rakkoo baariitti nu fixxee fi rakkoo bishaan kun nu nyaataa tureef waama beekamaadha silaa waan waliinuu beennu rabbiin nu haa baasu. Mata keenyadhaa jiru hundaa'u rabbiidhaa baasu of eeggannoos godhaa bakka jirtanitti rabbi nagaa sinaa godhu hanga danda'ame tokko yarzuqu liman yashaa abbaa rabbiin isaa rabbiin kute immoo qaama nagaatiin harka nagaatiin biyya isatti rabbi nagaa nagaa jennaa fayyaa ta'a jiraadhaa. Assalaamu alaikum.